karaan kiyya malee haqiiqaan hin jiru hundinuu ana qofa kan haqqi irra jiru yaa baay'ina firqaa oromoo keessa jiru. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama arkafune obboleewwan kiyya mee viidiyoo kana xiqqoo dhaggeeffannee walitti deebina. Elebanii irratti pirezidaantiin yookaan hoogganaan osaa affeeramanii haasa'anii jiranii namtichi gaazexeessaan suni dubbii jabduu itti kaase garuu isaanii hanguma isaaniitti hanguma takka takka irraa darbatanii deebisanii deebii kana garuu Jawaar kennee jira. Deebiin Jawaar kenneef kan jira faallaa deema. Isaanoo pirezidaantiidha, isaanoo hoogganaadha, isinoo hoogganaadha gaazexeessaanii isinooti hoogganaadha. Itti gaafatamaadha. Akkamitti itti gaafatamaa yookiin hoogganaa tokko malee wanni tokko godhamuu danda'a. Namni jalee tokko akkamitti sagantaa yookaan affeerraa kana yookaan sagantaa kana boordii kana keessa namni jiru akkamitti nam tokko qofti fakkeenyaaf nam tokko qofti nama kana hin jaaladhu akkamitti hin dhufin jedhee dubbachuu danda'a gaafate. Pirezidaantii biraa waan hin ka'in, hoogganaa biraa waan hin ka'in. Itoophiyaan amma Dr. Abiyyiin hoogganamti miti waan isaan jedhan hin bula wanti jalaa hundinuu warra didii akka Shimallis mataa jabaate malee. Kanaafuu gaafii jajjabduu gaafate isaanoo maal deebisani garuu deebiin Jawaar dheengadee inni kanaan irratti deebise adda kan ittuu dubbii kana kaase adda deebiin Jawaar waa biraa deebise Jawaar illee jarri kun illee waa biraa haasa'an. Pirezidaantiin garuu amma hudhama qabamanii haasa'anii jiranii waan jarri itti deemaa jiruuf namni tarii waan kanarraa hin hubanne mee viidiyoo kana isin dhaggeeffachiisa. Waan kana yeroo baay'ee hundinuu irraa dubbadhuu fi tarii hubannaa tokko gara biraatti yaaduu dandeessan obboleewwan kiyya. Tarii garee tokko deeggaruuf garee tokko faarsa garee tokko deeggaruuf garee tokko wanna kanaa hin jiru. Yeroo Oromoon akkasitti walitti deebi'e amma inni xalaanni Oromoo bahee Oromootu mee Oromoo ajjeesu kuni aadii isa akkasii deeggaruu dhiisuun yookiin tokkummaa hawwuu yoo jiraate illee garuu amma tokko xalaate itti eeggatta. Garuu gaafa akkasiimmoo gara sababa xiqqoo aangoo ana wayya ana caala inaaffaa waan akkanaa kaate moram shaan ka'e callisuutu gaariidha. Garuu yoo callisan immoo of beekeen deebi'u dogoggora akkana dalagame garee tokko deeggaruun alatti dogoggora akkana dalagame yoo xiyyeeffannoo irratti godhame amma siraachuu danda'a. Amma gareen kun Jawaarii walitti dhufeenya godhanii hariiroo godhuuf natti fakkaata akkan dhageef akka yaadetti diyaaspooronni walitti qabanii dubbii kana akka furamu gochuuf mee hundaafuu viidiyoo kana keessaa mummuree bakka dubbii qofan godheen jira xiqqoo na wajjin dhaggeeffadhaa mee itti deebina obboleewwan kiyya haasaan kun jabduu taate jirti nutti kolfaarallee namni wanyaachuu eegalteetti jedhee kotta. Tokko nuyi amma Jawaar kinoota akka ta'e keessummaa guddaa akka ta'e kan dhufu kan nu goosise akkumatti lafaa kaanee miti qoranneeti. Isa dura yoo dawwaamne qorannee laallee okay barana tiimiin keenya maalinni self determination hirree murteeffachuu garuu hirree murteeffachuudhaaf maal barbaachisu gaafiin hirree murteeffachuu qofa odoo hin ta'in sabni Oromoo hirree murteeffachuudhaaf maaltu hanqata maalirra qorachuun nurra jira karaa kamiin deemuun nurra jira kan jedhuudhaan dura yaada saniin kaatee jechaa yoo laallu yoo saba keenya laallu rakkinni guddaa yeroo ammaa kanattis kan deemaa jiru tokko kan laalle nuyi karaa disinformation karaa miidiyaa kan jiru lola Oromoo irratti ka'aa jiru maqaa balleessaa Oromoo irratti ilaalaa jiru karaa propagaandaa kana baay'ee Oromoon hubamaatu jira. Wallahi. So nuyi tokko wanna kana yoo sirriitti hin laallamne rakkinatti nutti dhufaa kan jedhuudhaan qorannoo tokko lafa keenya jechaadha. Lammaffaa karaa ikoonomiitii irratti illee wanna baay'ee deemsa. So kanaafuu gaafa obbo Jawaar faamina hidha ba'anii yoonyu jedhan baay'ee gammachuun nutti dhaga'ame yennaa san egaa qophii kanarra turre isaaniif affeerraa goonee jechuudha. Garuu isaan yeroo san hatattamaan argachuu hin dandeenye haalli nutti mijoofne garuu karaa saba nama biraatiin qunnamnee akkanatti yaadnee jirra. Yoo biyya saniif waaqni isin baasee yoo biyya kana gara Ameerikaa nagaadhaan yoo dhuftanii yaadni keenya kana osaa irratti isin affeerree haala jiru tokko kan obbo Jawaar caalaa waa'ee miidiyaa Oromoo kan beeku hin jiru waa'ee disinformeeshinii kan beeku hin jiru inni illee karaa disinformeeshinii kanaan karaa miidiyaa kanaan karaa propagaandaa kanaan ijaa miidhaa guddaan irra ka'eef kan isa caalu ekspoortoota karaa Oromoo keessaa tokko isa. Kanaafuu wanna kanarratti yoo haasaa nu godhe Oromoo irree baay'ee fayyada osaarree baay'ee fayyada gaafiin irree yoo kan ka'u taate isa kana walitti cuufuudhaa yaada kanaan egaa nuyi akka obbo Jawaar
keessummaa guddaa ta'anii akka nu dhufan طيب gaafannee jechuudha. erga isaan dhufanii maaf diidan? Kana lammaffaa immoo obbo Jawaar osaa geggeessaa turanii pirezidaantii osaa turanii yeroo geggeessan osaadhaaf irree baay'ee jijjiira guddaa fidanii warra dargaggoorree itti fidanii eega inni waan pirezidaantii ta'ee jijjiira guddaatu dhufe osaa keessatti namni baay'inaan dhufee ijoolleen asirratti wanti jechuu barbaadu ragaa ba'anii jirani garuu dubbiin miidiyaa irratti jabaattee hawaasnis mormee garee tokko akkamitti garee tokko qofaa ijaarama boordiin kun yookaan osaan kun kan jedhu hawaasni qabee jira miti jennaan Jawaar gaafa osaa keessa jiru dargaggoota illee itti fidee baay'ee tokko guddisee jedhaa jirani dhugaadha kun yaani Jawaar amma ragaadhaan argamsiisee jira sababni amma Jawaariin jedhaa oolu uummanni sababni qabdii Jawaar irraa qabu rabbuma wajjin kan abdatan rabbii malee Jawaarii miti garuu rabbii gaditti kan hawaasni Oromoo jijjiirama hin fide jedhetani kan yaadu obbo Jawaar gizee dhengedda Ameerikaa ta'anii hawaasa kaasanii qeerroo jechuu eenyuun ijaaramee akka wayyaanee ari'amtee wayyaaneen galtu jijjiirama fidanii jiran gizee sana obbo Jawaar tayyib isaan amma ragaan baanee kuno hoggan pirezidaantiin kun ragaan baanee amma osaa keessattuu isaanuu jijjiirama fidanii ummata itti nuu guuranii jiranii ummata nuu guddisanii jiranii isaantu amma tokko ol nuuf guddise amma rakkoon inaaffaan ka'e maala bara rakkoon keenya inaaffaadha bara rakkoon nu kee jiru inaaffaadha Jawaar amma jijjiirama fidee jira duraan ammas fedhii rabbiitiin ni fide jedhamee yaadama fakkeenyaaf amma Jawaarii karaa Itoophiyaa ijaarree sana keessaa Baqqalaa Garbaatiin amma wanti isinii galuu qabu Baqqalaa affeeranii Jawaariin dhiisuun inaaffaa akka ta'e akka inni isinii galuu qabu maanni Jawaariif Baqqalaan wajjin hidhamani wajjin nyaatani wajjin dhugani wajjin ka'ani wajjin deemani garaagarummaan jiraa tokko miti paartii tokko kaayyoon jiraa tokko kafaa'oodha jarri Itoophiyaa ijaarree keessaa Oromiyaadha waan malu yookaan sabaaf sablammoonni biyyi dimokiraasii jiraattuudha Oromoon isa keessaa waan isaan malu argatu ajjechaarra dhaabatee ijaarree kana keessa sabaaf sablammoota illee tola nuti illee keessa fayyadamnaa akka itti biyyi keenya eegamtii jedhaa jiru jarri lamaanuu garaagarummaa takka hin qaban Jaalmarroonis dubbii Jaalmarroo dheengaddaas akka jedhee jira inni hoogganaa ajajaa waraanaati Jaalmarroonis akka jedhee jira Baqqalaa Garbaas akkasi Jawaar Muhammadis akkasi Jawaar Muhammad hambisanii Baqqalaa waamani yaani Jawaar Muhammad akka uffata bifa uffataara malee yaani jiraa tokko bifa jiraa gara malee yaani jiraa tokko inaaffaa ta'uu hin beekamu kun namaan galu kanaa namni sabaa yaadu akkasitti namni sabaa yaadu dhugaa rabbi dubbachuu akkatti sabaa yaadama bar in qaanfanne Jawaariin hambisanii Baqqalaa waamuun garaagarummaan samaanni otoo Jawaariin dhiisanii Jaal Daawudii waamani dhugaadha ta'u jenna xiqqoo garaagarummaa jira paartii garaagaraati يعني جري قويت تمانا نكان كرنا قات تمانا جنة تاو مرة بقلاني في جوار مال قرا قروما سا وجين أماني وجين يادني وجين أغني وجين ديمارني رجالا أيضا ركوا جيرو إنا فاجرو أقرتني ما جيرا ما فدال أصلا أرموني يرو أكسنم تو كيمول لتجدي أما جواري كنا أكا إني هايجوسيا هذا إثيوبيا هاي بيت بيجلا يوني بيت يو جوار جيرا ما فدي ربيتين فدي أمس دبلت لما فدي yoo akkuma jedhan kana aangoo koranii wanna hundaa sirraate yoo moommanne waan ajaa'ibaa fa'aa pirezidaantii naannoo Oromiyaa taasisuuf jedha fakkaata afaan Amaaraa tokkoon dubbatanii viidiyoo isaallee dhiiseen dabarfadhee ka'ee barbaadeen nabe viidiyoo hin daganaa deebi'e pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'uu fi maali maqaan namicha tokko samma raayyaa ittisa biyyaa kana maqaan isaa harkaa badee yaake isaan walii galanii jedhee pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'uu fa'aa jedhanii gareen tokko akka jedhu ajaa'iba wallaahi laadiin Jawaar yoo aangoo kores yoo akka jedhu Itoophiyaa ijaarree keessaa fudhanna jedhee kee Oromoo ganeessi akkoo qaburaa deemtamaanni nabiyyii miti garuu immoo jijjiirama nan fida waan Oromoodhaan malu amma sitti anamananni jedhe miti nuti hogganaa jala yaa'u malee maal jala yaane yoo inni dhaqee rabbuma wajjin jijjiirama fide yoo jijjiiramuu baate inni ofiisaatii jijjiiramuu inni iftare argaa jirtanuu amma argaa jirtanuu duraan akkam ture amma akkam ture gizee warreen maangoree jiru kun kanaaf immoo akkana immoo ka'anii rakkoo kana hunda uumanii hawaasa paartii yaani nama sababa biraa namatti kolfiisanii wal fixaatti jedhamee akka gochuun kun maqaaf doktora amma achi kee jiru doktor hundi sana doktoraa waaman garuu immoo argaa ka doktorummaa jira Baqqalaa biraa waamanii Jawaarii waamu yaanni jira tokko huccuu yeroo gara bifa jiraatu gara Baqqalaan xiqqoo magaala Jawaartu diimaadha malee irra malee yaanni jira tokkuma inaafaa miti kun
kana la argatanii Oromoon kana keessa jira gaala amma paartii Oromoo kana keessa jira viidiyoo isaanii fi dhaggeeffadhaa baay'inaan itti hirmaatanii kanaafuu osaadhaa fi kireeditii guddaadha Jawaar godhee jechuudha tokko lammaffaa immoo isa kana duras immoo osaan nama akkanaa qabsaa Oromoo kan mana hidhaatii ba'an hin affeeraa yoo affeerumoo osaa irratti beekumsa isaaniitiifis galata isaaniitiifis ijaa saba Oromoo bira dhaabbataniifis immoo akkuma galataatirree kana dura godhamaa ture jechuudha. Kanaafuu wanna hunduma kana laallee obbo Jawaar barana yoo keynote speaker yoo nu ta'anii baay'ee gaariidha jennee anatu obbo Jawaariif xalaadhaan karaa namaatiin akkanatti si affeerree jirra jedhee kanatti erga akka pirezidaantii osaatti anatu wanna kana murteessee itti ergee akka fudhatan kan godhe ana jechuudha. Murtii kana yeroo xalayaatti ergitan boordii wajjin mari'atan moo kophaa keessanuma xalayaatti ergitan? Tokko boordiin as keessa akka seeru jedhus akka kana duras osaan geggeessamaa akka turetti pirezidaantiidha wanna kana kan laalchisu jechuudha. Konferensii qopheessu Beekoroota adda addaa laalee wanna hundumaa kan wanna konferensii irratti ta'u pirezidaantiidha kana kan geggeessu jechuudha. Kanaafuu yeroo duraa kan barbaadus immoo keynote speakeris kan barbaadu immoo pirezidaantiidhuma. Pirezidaantiin barbaadee laalee kamtu wayyaa kamtu ta'aa jedhee kan fidee yoo mari'achiisuu nurra jiraate pirezidaantiidha dura rikurutii kan gochuu nurra jiru jechaadha. Namni biraalee sajjastii gochuu hin danda'a garuu pirezidaantiidha wanna kan murteessu jechaadha. Kanaafuu nuummoo isa laallee kan inni goone osaa irratti immoo dhufaan isaanii wanni beekumsa isaanii irraa qixachuu qofa odoo hin ta'in saba Oromoo irree walitti fidee beektota Oromoo irree walitti fidee mana tokko keessatti haasofsiisna kan jedhuun yaada baay'oota kana eegalaallee booda kan obbo Jawaar affeerree jedhu. Obbo Jawaar egaa affeerree booda inni illee eega tole jedhee booda gara boordiitti dhiyeessinee konferensii keenyaa waraana keynote speakerii obbo Jawaar jennee ibsa kennine jechaadha. Tokko yoo affeerraan kun yoo dhaqu isaan biyya turan biyyaan baanee jechaadha. Gara alaatti gara biyya Ameerikaa kanattis Yurooppis hin dhufne jechaadha. Amma rakkinni yoo akkana jennu yaada adda addaatu ka'e boordii keessatti jechaadha. Boordiin martinuu miti kan akka obbo Jawaar akkan dhufne kan hin barbaanne. Boordiin iyyuu kaan keessa gaariidha kan jedhe ni jiru kaan immoo kan didan ni jiru jecha. Amma aniyyuu saba boordiin sirriitti naan kennine obbo Jawaar akka keynote speaker kan taane aniyyuu barbaadee tanan I need evidence because this is awesome. Cal jedhee inni dhufuu irra hin jiru yookaan yoo naan jedhanii ani murtiisa fudhachuu hin danda'u. Maaliif evidence based ta'uutu irra jira. Wanni isaanii immoo lafa kahanii dhugaa fakkaachuutu irra jira. Dhugaa irratti wanni hirkate ta'uutu irra jira jechuudha. Kanaafuu wanni isaan kaasan tokko qabatamaas ta'uus baatus tokko obbo Jawaar jechoota adda addaa egaa haala ba'an booda wanni jedhan kuni rakkina fidaadhaa kan jedhan. Lammaffaa obbo Jawaar siyaasaa tokkorraa dhufanii siyaasa isaadhuma keessatti wanni tokko kan ka'e egaa obbo Jawaar biyya kana dhufanii yookaan gara Ameerikaatti deemanii haasaa isaan godhanii rakkina fidaa jira saba Oromoo keessatti. Kanaafuu osaa keessatti immoo yoo akkanatti hirmaatanii rakkina fidaa kan jedhudha. Jeneraal kan isaan lafa kaa'anii jecha. Ani immoo iddoo qorannaati. Kanaafuu namni barbaade siyaasaa iddoo biraatti haasa'ee wanna barbaade gochuu hin danda'amu. Ijaa namni tokko siyaasaa haasa'ee ijaa sabni tokko jaalatee sabni tokko jibbee fi osaa irratti namni tokko Oromoon tokko dhoowwamuu hirra hin jiru. Immoo toopikiin nu kaasne isa hidoon ta'in beekumsa Jawaar ekspertiin Jawaar irratti wanna milkaa'eef siyaasaan halayyuu yoo goone kan obbo Jawaar caala karaa miidiyaa, karaa kominikeeshinii, karaa disinformeeshinii fi wanni isaan irra turan mana hidhaa. Amma wanni ajaa'ibe xiqqoo viidiyoo addaan isinii kutaa. Jarri kun waggaa 36 dhiisaa.
وقال من جوار من يأتوري بقراني جوار من يأتورني منا ما كم نمني ما قعتك كده دبين تكجرا بلتقنا في أورما ولا تدور ولا لا توري ماله ونتا خير جوار من يأجرو أتو جوار أشتى دو أشتى هفه يوكي من يأكجرا دي أما اللي وانا تقول بتمانجر إني دو أسدو أجرا أورمون إني والفتوس والفت أجرا jadi kuni muara waga so dami jame wo matakka ye me kay wonni mulla tijira rabbi ati oromo ken won takka won dike mokka si jira ma fi jira o so jawar du e chuma du won tundu e chula amma inni kay amma ha so walti kabo galla akas goni bara isma mo yo yanni kun jawarin tani jarri hayyu doktorota no bekto tamiti yani jawar ku yon tani jawari wamani والجهينة ما غرغدو ببيكامو حجوت أورمو ميك أمريكا بواماني بكا تقطي والدك أباني بكا فدانيتي جوار دبين كون سريمتي يادا كي جيجيري غرقنا عن ديمنا نما أورمو فالملاقون سرين أورمو أنا ما فالملاقون يادا كان عن ديمنا دبين كي سريمتي يا جوار سجالنا جيجيرا ما في الدجرتا غرقنا عن ديمنا غرقون سريمتي ليس يا جوار والدك أباني حجوت أنا ما غرغدو يا جوار إيسي وجلاني سرين yoo sana booda hin dhiisu jedhe tarii irratti duulu yoo danda'a rakkoon qabu jennayyuu akkuma kanaan immoo ka'anii yoo dhufe biyya walitti buusa yoo asirratti affeerame osaa irratti biyya walitti buusa yani ummanni akkas isa kan jiraa kana biyya walitti buusa kan jawaari kanaafuu yoo wal tokko taane yoo wal qabne oma viidiyoo isaa hin dhumneem gana ani ijoon keessaa kute bara ijoon keessaa kute bara isaa waale nuwaa isaanii beektu viidiyoon isaa hin dhumne jechuudha mee caqasaa ammate qotafte amma ta'anii kan isaan caalu hin jiru kanaafuu wanni alatti haasamu namni jaalatus jibbuusi as keessatti fiduu hin dandeenyu kanaafuu reeziniin isin naa kennitan yookaan wanni isin jettan kun naa fudhatamaa miti jennee jedheetanan deebiidhaan itti deebisee jecha so wanni kuni yeroo dheeraadhaaf irratti mari'achaatii asiifachi deemaa ture jecha so anaafiyyuu maaliif boordiin hundaa odoon ta'e boordiin kaan maaliif wanna kan akka murteessan anaafiyyuu waan galleessin jechuuf murteessanii fudhanne maaliif sirrii miti jedheetan mormee tokko mirga kiyya lammaffaa ani amantiin koo especially osaa irratti jechaadha oromoon tokkoyyuu siyaasaadhaan kan ka'e dhugumuu irra hin jiru kan jedhu Jawaaris ta'uu nama biraattis ta'u oromoo barbaade dhufee yaadni isaanii achi gubbaa irratti yoo lafan kaawwamne osaan kuniyyuu gara fuulduraatti rakkina itti uumama guddina hosaa cabsaa tokko nu eenyu qorannooti lammaffaa immoo yaada yoo dhoowwine karaa kana censorship kana jedhan kana barbarree yookaan miknaata barbaannee yookaan asiin eenyu jennee yoo nama dhoowwine kun seera miti cubbuu namatti ta'a kun immoo osaa sin gargaaru qabsoo oromoo sin gargaaru kanaafuu hin ta'u yeroo sana nan dide so murtiin murteeffame yookaan murteeffame seera halaanis odoon jiraatiin walgahii keessaanis irree odoon jiraatiin odoo boordiin kaan odoo mormuudha dubbiin akkanaa tarkaanfiin akkanaa kan fudhatamee jecha kuni dhugaatti jarri kuni erga affeeranii ka'anii isaan kun pirezidaantiidha dudubba koo yaadame jechaa jiru amma yookaan pirezidaantii malee wanni tokko godhamuu hin danda'u maaruufa kun haasoo hin dabbeeka yookaan immoo dudubba koo godhameeni yookaan immoo nuti wajjiniin haasofneerraa bakka akka inni dhufu gooneerra jedhani yaani anaaf hin galle wanni naa galuu dide wanni kun erga oromoon hundi qabee ajandaa ta'e amma warra amma akka dhengeddaa asirratti dubbii tokkoon kaasa dubbii muktaar dhengeddaan kaasa muktaar dhengeddaa akkuma isinii himee jiru ni woboota mana woboodee garuu jawaar maaf tuqama jari jawaar maaf tuqamani maaf jedhuuti jeequmsi ka'a maa wal jibbaan ka'a jedhe miti hawaasni oromoo amma isa jawaar qofa karaan jawaar sirriidha jedhee tamane qofaa miti inni karaa woboo sirrii tamanes maaliif dubbiin kun akkas godhama maaliif micciirtu maayinaaf ture qabee jira jara kana qabee jennaan amma kaasa haala olii gadi mimmiccirama haasaan kaata olii gadi mimmiccirama yookaan pirezidaantiidha yookaan isaan hin beekanu yookaan isaan tu'ame yookaan isaan hin beekanu maal onna kana kun doktor Aftaamuu fa'aa jiru doktor Ittaanaa fa'aa jirni kana keessa beektu doktor Ittaanaa viidiyoo isaanii isin ifan dhiyaata doktor Ittaanaa gaafa viidiyoo waraabin jiru viidiyoo isaanii nama kuma meeqatti ilaale nama hedduutti ilaale viidiyoo sana akkasitti baqqalaatti waamanii jawaariin dhiisuun ifaan ifatti dirree ba'e inaaffaadha malee kun waliigaltee oromootii miti
yoo kaan namni Oromoo qabsaa Oromoo hundaa qabsaa malee garee tokko qabsaa hin jiru suma miidiyaan suma hayyuun tokko naannoo tokko qabsaa hin jiru abadan wama hunda walitti qabata amma Jawaar ijoollee keenya shisma warra amma obboleewwan keenya warra bosona jiran nuti kabajaanii godhan jarri Baqqalaaniif Jawaar Baqqalaanii kabajaanii godhanii haykatanu hin jenne hin arrabsanullee kabajaatti godhaatiyye maaliif gara inni keenya midhaani bara keenya achi as lolanu baasanii dubbachuu dhiisan malee tokko jarri jaalmarroo immoo Itoophiyaa jaaruuf jedhee engede dubbateen ajajaa waraanaati warra kanaa kun ganda jarri bulchuu jedhan ganda jarri hogganuu jedhan ganda jarri itti falmaa fi jiran ganda jarri bilisoomsuu jedhan Allahu a'lam kana fakkaata an video jara isiniin dheerisine obboleewwan kiyya akkanatti wal jeeqnee wal fixaa wal nyaataa halkanii guyyaa jedhame kun taa'ee nutti kolfa kun amma gandi dheen gedde gizee Jawaar maneedhaa jiru yaada tokko mootummaa duulamaa ture yaada tokko mootummaa duulamaa jiru amma walitti kaa'ame malee wal nyaachuu eegalame malee amma mani taa'ee kolfa kun akkatti wal fixaa jiru ammanne yaa obboleewwan kiyya amma jiru tokkummaa keenya yaadnu isiniin jedha aga video biraatti walitti deebinutti.